kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan dungoo miidiyaa maraaf bagayyaana masqalaatiin nagaan isin ga'e. Lola fannoo isaatiin ajjeese. Ayyaanni kun kan jaalalaa kan nagaa akka isiniif ta'u isinii hawwina. Mana kiristaanaa hin dhiisnu tasumaa dungoo miidiyaa kan Ortodoks Tawaahidoo. Mee abbaa gada maqaa keessanii fi wal baruuf waan tokko kaasati walaa barra. Ani Doktora Kabajaa Abbaa Gadaa Bayyina Sanbatuu Roobin jedhama. Dhaloonni keenya gosa Adaati. Adaa keessatti dhalannee kanaafuu maqaan kiyya kanaa yaamamaa jechaadha. Abbaa Gadaa galatooma. Mee kanumaan wal qabsiisee isinii abbaa gadaasi jaarsa biyyaasi nama immoo bataskaanallee bulchee yeroo ammaa kana naannoo kanatti bataskaan isin bulchitan kun akka babal'atu hojii bal'aa hojjechaa akka jirtanii ijaanis agarree gurraanis dhageenyee jirra. Mee haala bataskaana tajaajila bataskaanatiin wal qabsiisee akka itti dhuftanii har'a geechan kanallee mee gabaabummaan. Ani bataskaana bara 1991tti filatamee naannoo magaalaa Bishooftuu Gurguraaf Dambii Gabaree Maabarii yookaan immoo Qonnee Bulaa keessatti bataskaanni hin jiru. Naannoo kanaa Goorgisii bichaatu jira. Qajimaa Goorgisii immoo kiiloomeetirii 10 amma 12 deemna. Reeffa baannee jechaadha. Kanaaf wanni kun bu'aa gala hin qabne bu'aa galata hin qabne reeffa gala hin qabne maali nuyi akkubatti an baanne tooyi kiiloomeetirii meeqa deemnu maali bataskaanni hin dhaabamne an jedhu san gaafannee uummata naannoo keenya wajjiniini. Bataskaana kana dhaabuudha beetakiristaana abboo waggaa 5 nutti fixe. Baay'ee xaarree magaala keessarree aananirree yoo san magaala keessa pilaaniin hin jiru magaalli lakki hin ta'uudha. Baay'ee xaarree haa ta'u immoo waaqati waggaa 5ffaa isaatitti bara 1995tti dhaabbatee jechaadha abboon kun. Kanaafuu baay'eetti xaarree namoota kophaa oduun ta'e namoonni biraas hin jiranii. Ani immoo akka walitti qabaatitti Adaamaa deemnee Oromiyaa deemnee baay'ee itti xaarreennaa yaa'u waaqayyooti gaa bataskaana kana dhaabne amma kunutti tajaajalamaa irra jechaadha. Abbaa Gadaa amma ka Oromummaa fi Ortodoksummaan illee Oromummaa fi Islaamummaan illee walitti hin bu'u. Namni akkuma amanetti amantaan saban qabuusi akkuma amma isin jettan kana namatu gara amantaa dhaqa malee amantaan gara sabaa hin dhaqa. Kanaafuu sabummaadhaanis Oromummaadhaanis walitti hin bu'u yaada guddaadha. Mee Abbaa Gadaa amma amantaa Ortodoksii keessatti ayyaana gurguddaa baay'ee kabajna. Qaammee hin kabajna, masqala hin kabajna, gannaa hin kabajna, ayyaana qillee, ayyaana faasigaa hin kabajna, ayyaana baay'ee kabajnaati. Mee aadaa yookaan sirna kabaja ayyaanaa fi ayyaana Oromoo fi Ortodoksii keessatti immoo ayyaana kabajnu kana wal qabatee mee Oromoon ayyaana masqalaa akkamitti kabajaa? Sun immoo Ortodoksii keessatti akkamitti walitti dhufa kan jedhu kanallee nu ibsitanii yeroon keessa jirus yeroo masqalaati. Wanni kun maalinni Oromoon duruu masqala hin kabaja. Oromumtu masqala meeqa dhalatee jedhani isumaanu argitee umuriin Oromoon wannoo jedhani umuriin isaa masqalaan lakkaa'ama. Masqala amma kanaan dhalatee masqala amma kana lakkaa'eedha. Waggaa 40 isaa ta'u 50 isaa ta'u kanaan lakkaa'a Oromoon. Waggaa oduun ta'in kun abbaan fe'an beeku masqala amma kana. Kanaafuu Ortodoksiinis yaa kabaju malee masqalli han Oromooti. Amma namni kara biraatti tanniibu. Oromoon masqala waan guddaadha. Mootii yaa masqala mootii ayyaana jedha oo weellisu. Masqala jechuun maali?
ifatti baane jechuudha. Yoo masqala qabatte kara irreechatitti deemta. Oduu masqalan kabajin irreessatti deemuu hin dandeessu. Waliin deemaa jechaadha. Maaliif amma yeroo masqalaa kun yeroo Oromoon ifatti bahee ifa ibsatu booruu gannaa jalaa bahee han ifatti bahu daamotiirree an ibsu yaa rabbii kunoo jedheetu ani eewannoodhu. Maaliif Oromoon sirna isaa keessatti masqalli bakka guddaa fudhate jechaadha. Oromoodha. Maaliif birraatti waan deemu masqalli quufa. Masqalli baranaa quufa jedha weelluu keessatti irree. Kanaaf masqalli Oromoodha kabaja guddaa bakka guddaa hanga'u. Fakkeenya durii wayyooyyee yookaan immoo taphatu jira. Ganna taphatee masqala korma qalata. Argite ifa qalata. Oromoon maaliif yoo qaammee gurraacha gaarree qalate masqala ifaa qalata. Horii ifaa malee hin qalamu masqala keessa. Hoolas haa ta'u waan maqaa argatte san masqalli lukkuurree haa ta'u ifa barbaada argite isa qalata. Amma maal hoolaa ifa qalata. Daalachi hooma akka qalamu diimaan hooma akka qalamu gurraacha hooma akka qalamu Oromoo daddaan baasee beeka. Kanaaf masqalli ifa waan ta'eef ifa qala horumaa sanuuf horumaa hoo qalatu mana sanuufitti. Kanaafuu Oromoodha masqalli kabaja guddaa bakka guddaa qaba jechaadha. Na bakka hundatti Oromoon hin kabaja jechaadha masqala kana. Fuudhamee abbaa gada gara duubaa isin geessanii mee yeroo ijoollummaa keessanis masqala akkamitti kabajuu? Goobeen jira, wal gaafachuun jira, maaliin jiraati. Mee isin yeroo ijoollummaa keessan gara duubaa deemu akkamitti kabajuu? Nu masqalli yeroo kana dhufa inneeti buhee yookaan immoo qacceen dhukaasan kana yoo san calqabama. Masqalli fuuldura akka dhufu hin deema wayyooyyee yookaan immoo goobee taphatta. Deemtee mandarra deemtee goobee yaa dureessa goobee itteetuma taphattee qarshii walitti guurta. Kun immoo daabboo yookaan immoo farsoo gaanii amma kanaa sii qabeedha. Dhuftee farsoo wanno qarshii walitti guurtee san masqalatti akkuma duratti deemnee kadhanneet masqalatti horii korma qalta yookaan qotiyyoos haa ta'u foonii wannoon hin qaltaa aduu masqalaa gubattee gubaa san eega guba booda adbaaritti gadi baatee dirree keetitti wal ga'ee namni hin qalta'iin achitti wannoo daasa yookaan godhatte qanii lamaa sadii torban diresii ta'an. Kan beeknu masqala kan yaa ta'u amma xiqqoo haraa akka durii san ta'udha. Dur baay'ee bakka guddaa qaba. Amma namni xiqqoo walii gadi godhata malee ani yeroo daa'imummaa keenya jaalalli guddaan taphaan qaammes haa ta'u masqala haa ta'u elfinni guddaan masqala itti deema. Qaammeni zamana wannoo dabarsaadha jedhanii yaa'u seessaa ganni dabre birraan bari'uudha. Calqaba ishiin fuuldura immoo masqalli waan guddaa waan ta'eef ani goobes taphanne wanni hundaa taphannee jala dabarsine jechaadha. Kanaafuu masqalli ana bakka guddaa qaba jechaadha. Eeshi abbaa gada ka bu'aa bahii baay'ee keessa dabartanii humna keessanis beekumsa keessanis yeroo keessanis horii keessanis arjoomtanii bakka ijoollee kiristaanaatti kaafattanii bakka itti reeffas boqachiifattan bataskaana ijaarrachuuf karaa dheeraa deemtanii dhuguma ka bataskaan illee akkanatti ijaarrama. Mee isin amma abbaa gadaatis jaarsas akka abbaa gadaa tokkotti bataskaana akkanatti ijaarramtu gochuu yoo sochootan kana wanti walitti bu'u jira? Wanni walitti bu'u hin jiru. Maaliif gadaan Oromoon waggaa 8 kenna. Amantiin immoo waggaa 8 walitti kennan hin jiru. Amantiin amantiidha. Waan amante sun amantii kee jechaadha. Maaliif nu naannoon keenya kun durumaa ortodoksii akaakayyuun kiyyas waan abbaan kiyyas waan wannoo dhufi achi deemne. Maaliif Oromoon tuulamaa kun waaqeffataas ta'u kun immoo muslimas ta'u kun ortodoksiidha Oromoon. Kana achi hin jiru. Maaliif abbaan kiyyarree
cuqqaalatti amma cuqqaala jedhamee cuqqaalatti ka'e akaakayyuun kiyya. Abbaan kiyyarree cuqqaalatti ka'e abboo cuqqaalaa jedhani yoo sanis ammas. Kanaafuu amma waggaa dheeraadha waggaa dhibbaa oli abbaan kiyya waggaa 120tti du'e. Abbaan isaa achi waggaa 200 ol jechaadha. Kanaafuu nus immoo Gorgisii Qajimaatti kaasne naan ka'e. Kanaafuu maal inni Qajima Gorgisiin warruma bulloo jilooti dhaabe Oromuma dhaabe. Shambuu Bunee Erer Sillaasee dhaabe. Kanaafuu Oromumatu dhaaba. Warri Oromoo kun Bataskaana hin dhaaba. Dur Oromoon qe'ee qe'eetti awwaalama. Yaa ta'u malee bakka tokkotti maaliif qe'ee qe'eetti awwaalli kabaja qaba. Reeffi namaayi. Kabaja saniif ulfina sanii jedhanii bakka tokkotti fidan. Maaliif bakka tokkotti dhawannoo ta'e reeffi jala sin qotamaa hin baduus danda'a. Yaa'u naannoo sun jechaadha. Kanaaf Bataskaanatti fidanii bakka awultii Oromoon itti reeffa isaa boqochiistu waan godhaniif kanaaf Bataskaana kun dhaabbate. Yaa ta'u malee gadaan 40 abbaa keetitti geechaa 40 abbaa keetti sanitti immoo hin goodettaa itti makoodha. Amma foollee dabballee eenyuuf itti makoo dabballee foollee akka amma gadaa geechuutti itti deemta. Sanii booda gadaa moojii amma waggaa 80 amma geechuutti inuma hojjette jechaadha gadaan keechatti. Amantii wanna amanteeti. Amantii sindaan gechuu gadaadha. Amantii keessa hin jira. Amantii keessas waaqeffataa Oromoo waaqeffataadha jedhan. Oromoon kun waaqeffataadha egaa jedhani. Amantii waan wal dhiibu hin jiru. Waaqni tokkichuma. Bakka kudhanitti namni akkuma waaqeffatu deema malee waaqni tokkichuma. Namichi tokkicha garaa dhibbaa immoo garaa taliilaa jedha Oromoon. Yaa Waaqayyo. Amaariñaadha Egzaabeerii jedha. Maaltu wallallayyee kun. Kanaafuu wannootu laqoda afaanittitu ቋንቋ kan immoo jechatu adda addaan haasa'ama malee wanni addaan nama gatu hin jiru. Kanaafuu amantiidhanumaa waa walitti bu'u hin jiru gadaan. Mee ulfaadha abbaa gadaa dhugaa waaqaa dubbachuuf keessattuu amma dhaloota jiru kanaaf ergaa itti guddoos of keessaa qabdudha. Ergaan tuni akkamitti duudhaa fi aadaa abbootii keenyaa amantaa hordofuu wajjin wal bira qabnee deemuu akka qabnu ergaa guddaadha nama qalbifatee. Oromummaa fi Ortodoksummaan walitti bu'aa akkamitti wajjin hin deema. Amma duratti akkuma naa kaastan Oromoon waaqeffataas ta'uu danda'a, Musliimaas, Pirootestaantiis, Ortodoksiis. Yoo Oromoo fi Ortodoksummaa wal bira finnu asuma keessatti illee immoo sabummaa, gosummaa fi amantaa mee akkamitti ibsitu isin abbaa gadaa? Ani Oromoo fi Ortodoksii walitti bu'eedhe sammuun keenyas hin jiru, namni kana jedhus hin jiru. Ortodoksiin as saba tokkooti miti. Saba mata filatee Ortodoksiin hin jiru. Abbaa filatee amantii san deema. Maaliif ati sanyii ebelu natti hin dhufin hin jedhu hin jiru Ortodoksii keessa. An durattuu hin jedhu waaqni kun karaa kanaan na baasa, waaqatti nan dhiyaadha. Hundu irree waaqni jennata kiyya hin tolcha jettee lafatti hojjetaa. Ani achitti dhaga'ee waati lafatti hojjetetu akka haasa'anitti waaqatti sii fudhata. Kanaafuu amantiin Ortodoksiitis ta'e Oromoo walitti buusu hin jiru. Oromoo kanatti Musliima ta'a. Oromoo kanatti waaqeffataa ta'a. Oromoo Pirotestaantii ta'a. Akkam ta'a warri achitti amane suni Orominnatiidha walitti bu'ee jechaadha. Kanaafuu Oromoo Ortodoksii amane bichaatu waaqatti bu'amoo amantii dhiiba. Kuni namni hin galleefoo jiraate kana laaluu sarree. Amma lafa kana irratti namni amantii qabne jira. Amantiin Ortodoksii ta'a Musliimas haa ta'u lakka ati Oromoodha Musliiman ta'in hin jedhu hin jira. Amantiidha innis. Ati Pirotestaantiin ta'in hin jedhu hin jira. Hin jiru. Alakki ati immoo Ortodoksiidha hin ta'in hin jedhu hin jira. Hin jiru. Amantiin sabaan hawal qoodu hin jiru. Amantiin nan abbaa amane. Amantiin karana Waaqayyotti na dhiyeessan jedhe san malee Oromoo fi Ortodoksiin hawalitti bu'es hin jiru. Kootu giddiidhan jedheetu Ortodoksiin nan uleedhan yookaan immoo mana adabbaatti na qabe hin jiru. Anatu amaneetti seena. Maaliif? Yoo ijoolleen xiyya ani Ortodoksii ta'e ijoolleen xiyya waaqeffataa ta'uu danda'an. Garaa tokko baatee yoo tokko Ortodoksii ta'e Musliima ta'uu danda'a obboleechuu. Amantiin yoo ati dhalattu
kanan amanatteetoo dhalattu eega obbeektee lakkii waaqayyo kanaan na deemsise itti deemta malee wanni kuni Oromoo fi Ortodoksiin walitti buusus hin jiru wal lolchisiisu hin jiru jechaadha. Baga amma yeroo ijoollummaa keessan kaa masqala buheerraa qabattanii goobee jechaa haga masqalaa sirbaa waan argattan san immoo masqala irratti bakka tokkotti nama naannoo san jiru walitti qabanii wajjin nyaatanii dhuganii gammachuudhaan waaqa ganna nama baase san galateeffatanii birraa dhuftutti akka nama eegu dabarsuuti. Mee amma yeroo ammaa kana masqalli kabajamuutti jira waan ta'eef masqala hoo kabajnu akkamitti kabajuu qabna? Mee dhaloota amma jiru kanaaf ergaa maal qabdu? Akkamitti haa kabaju namni waan jedhu kana mee waan tokko tokko akka nu qooddaniif. Masqalli jaalala, masqalli quufa. Namni immoo jaalalli waaqa galataan galchuuf jaalalloo jiraate. Bakka lolaatetti waaqni hin jiru. Masqalli ganna roobee midhaan biqilchee, ganna roobee marga biqilchee, ganni immoo ani fira walitti fiduu dideessan birraan bari'ee, lafti qoortee, lagni irree guute suni gadi jedhee firri gamaa gamana walitti dhufa masqala jechaadha. Kanaafuu jaalala jechaadha. Gaddarree haa ta'u gadda san bowaan hin dhaqne yoo jiraate masqala ooletti waan lafti qooruuf walitti dhufa jechaadha. Firri wal hin beeknerree wanno firri walirraa fagaatee ji'a lamaa sadii addaan turerree masqalli yoo bari'e walitti dhufa jechaadha. Kanaaf nama dhaamsi kiyya birraan yoo bari'uun urgaa lafti sin urgaa akkuma lafti urgaa'u san namni irree walitti urgaa'u isarra jira. Birraan jaalala, birraan jaalala, birraan quufa, birraan immoo an itti fuudhanii heerumani. Bakka loltutti bakka wal jibbitutti iffuutus hin heerumtus argitee manarree hin horattu. Kanaafuu kana hunda keessa galchanii dhaamsi kiyya jaalala walii jaalala. Amma lafa kanarra jirru jaalala walii jaalachuu. Aduu du'a walii ba'uu faayidaan qabu. Anduu edu'een jaalalli gubbaarratti ilmi namaa waaqayyoon lafa kanarratti jaalalaan akka jiraannu nu godhe waaqayyoorree nuufi waa meeqa ta'e hangarafamee waan meeqa irratti yoo seenaa keessatti yoo laaltu. Kanaafuu dhaamsi kiyya jaalala fiduu. Jaalala akaakalee abaabileen keenya nuu dhiisesan. Jibbisa nuu dhiisne abaabayyuu akaakayyuun keenya. Jaalalaan nuu dhiisan. Biyya tana immoo jaalalaan walitti nu fidanii jaalalaan walitti nu kennan. Nu immoo jaalalaan immoo dhaloota dhufutti jaalalaan kennuudha malee waa biraan qabnu. Kanaafuu biitti teenyuma qe'een keenyuma anitti utaallee itti wannoon amma maal inni rakkoon hankaleessa wajjin hin guddate an biyyee wajjin daakee wajjin bishaan urufaa dhugee horii eegee wajjin baratee wajjiniin immoo fuudhee waan meeqa ta'e suni sallaalanii jaalala san fiduudha. Abboonni keenya nama wal lolteetis hin beektu. Jaa'imta ammaatis irree jaalala sanan abbaarra ilmi an abbaa fakkaata jechaadha. Kanaaf jaalala sirritti cimsuun namarreen. Bakka nageenyi jiru jaalalli jira. Bakka immoo jaalalli jiru waan hunduu namaa gala. Amma abbaa warraa haadha warraa yoo wal lole horiin irree inni alaa galu suni irrifata. Daa'imti alaa galtu irree irrifatti mana keessattu. Yoo jaalalli jiraate immoo hisseena bultiin hisseenafi bultii jaalala. Bultiin immoo jaalalli jiraate bultiin namaa seena. Yookaan bultiin nama awaa'in manaatu namarraa baddi. Awaa'in qayeetu namarraa baddi. Unkaan mana haadha manaa fi abbaa manaa. Kanaafuu jaalalli waan hunda namaa baddi. Hammeenyumaa godhuun namaa eegsu. Kanaaf ijoollee ammaatiin anaa wannoon hojjumaan guddatee hojjumaan dhalatee guddatee har'a ga'ee amma jireenyaa fi jaalala uumuun nama fayyadamanii nama balleessuun jedhaan. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Dungoo Miidiyaa maraaf baga ayyaana masqalaatiin nagaan isin ga'e. Lola fannoo isaatiin ajjeese. Ayyaanni kun kan jaalalaa kan nagaa akka isiniif ta'u isinii hawwina. Mana kiristaanaa hin dhiisnu tasumaa Dungoo Miidiyaa kan Ortodoks Tawaahidoo